daawwattootaaf hordoftoota chaanaalii koo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii egaa har'as akkuma barannee wanta haaraa tokko qabadhee dhufee jira akka isin duukaa buutaniif jalqabna jechuudha. Gaaffii kee itti fufuu dandeessa. Tole naawul gaaffiin koo inni jalqaba sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaa hawaasaa irratti maaliif xiyyeeffattee kan jedhudha? Galatoomii egaa akkuma kanaan dura viidiyoo sakaan irratti yaada sana ibsuuf yaaleen ture. Yeroo ammaa kana keessumaa dargaggoonni yookiin dargaggeettiin kan irratti xiyyeeffatanii sooshaal miidiyaa fayyadamuun amma qalbii addunyaa fudhatee jira. Haa ta'u egaa ani miidiyaa hawaasaa kana kan irratti xiyyeeffadhee fi nama baay'eetu fayyadama. Garuu itti fayyadamanii immoo karaa ittiin qarshii yookiin maallaqa illee horachuu danda'an ta'uu akka inni danda'u ergi hubadhee booddee wanta naagaree kana maaliif namaaf jiru kan jiru irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Kanaaf egaa sooshaal miidiyaan hordoftoota hedduu illee qaba. Keessumaa immoo biyya keenya keessatti baay'ee baramee jira sababii kanaan jechuudha. Tarii gaaffii keessatti deebisee yoo ta'e gara kanatti dandeessa. Galatoomii gaaffiin koo inni lammaffaa yuutuubiin maallaqa akka namaaf kaffalu ni himama. Kun hammam dhugaadha kan jedhudha. Yoo dhugaadha ta'e immoo ulaagaan isaa maalidha? yuutuubiin dhuguma akka jedhamu maallaqa namaa kaffala. Maallaqa kan inni kaffalu garuu callisee osoo hin ta'in ulaagaan guutuu qabnu hedduutu jira. In kaffalaan homaa shakkii hin qabnu kanaafuu kan inni kaffalu irratti walii galla. Haa ta'u egaa yuutuubiin kan inni kaffalu tokko namni tokko Gmail akkaawuntii banachuutu irra jiraata. Gmail akkaawuntii ergi banatee booddee chaanaalii YouTube chaanaalii banachuu qaba. YouTube chaanaalii ergi banatee booddee sana booddee ulaagaan irraa eegamu ulaagaan baay'ee barbaachisoo kan jiru isaan keessaa gurguddoo sadii irratti xiyyeeffadha. Inni jalqabaa sabskraayibarii 1000 qabaachuu qaba. Chaanaalii ergi banannee booddee sabskraayibarii 1000 dirqama qabaachuutu dura jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee egaa sabskraayib godhaa, sheer godhaa kan jennuu fi ulaagaa sana guutuufidha. Gama kanaan yoo fudhannee ilaallee keessumaa chaanaaliin afaan Oromootiin babbanaman yeroo baay'ee milkaa'u miti. Sababiin isaas chaanaalii kana sabskraayib gochuuf ulaagaan barbaachisu baay'ee aweernessii kana hin qabnu waan ta'eef kaayyoon kun jalqabaayyuu hubannoo kana dabalu waan ta'eef sabskraayibarii 1000 qabaachuun dirqamadha jechuudha. Haa ta'u egaa inni lammaffaa immoo yoo xiqqaate sa'a 4000 daawwatamuu qaba yuutuubiin keenya. Yuutuubiin kun kan daawwatamu egaa waggaa tokko keessattidha. Waggaa tokko keessatti jalqabaa kaasnee hamma xumuraa sa'aatiin ilaalame walitti hidhamee 4000 guuta yoo ta'e ulaagaa tokko dabarreerra jechuudha. Kanaaf wanti nuti dagachuu hin qabne ulaagaa kana guutuu fi waggaa tokko keessatti ilaalama. Waggaa tokko keessatti kana guunne ta'inaan ulaagaa lammaffaa dabarree jirra jechuudha. Inni sadaffaani viiweriidha. Namoota viidiyoo sana daawwatan jechuudha. Viidiyoon sun kan daawwatan namoota akkamiidhaa? Namoota akkaawuntii qaban namoo hin qabne kan jirullee ulaagaa mataa isaa qaba. Yoo xiqqaatee namni 1000 daawwachuu qaba viidiyoo keenya waggaa tokko keessatti jechuudha ammas. Kanaaf ulaagaa gurguddoo kana sadiin dabarre jennaan gara nuu kaffalamuutti darbuu dandeenya jechuudha. Tole gaaffiin koo inni dhuma viidiyoo kanarratti viiweriin akkamitti lakkaa'amu jedhu irratti. Gaaffii baay'ee bareedaa fi baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee viidiyoo viiweriin keenya namoonni yeroo baay'ee callisnee mara deddeebinee waan laallee fi viiyuu waan dabalame nutti fakkaata. Garuu viiyuu tokko dabaluu fi jalqabaa viidiyoo tokko deemnee banna achirra immoo pileey kan jedhu jira. Pileey batanii pileey jettu sanatti gaafa buunu batanii sanatti bu'uun ulaagaadha. Ergi bannee booddee immoo viidiyoo sana ergi taphachiisnee booddee yoo xiqqaate sekondii 30 dhaggeeffachuu qabna. Sekondii 30 dhaggeeffanne yookiin ofii keenya pileey hin goone ta'ennaan viiweriin lakkaa'u. Yeroo baay'ee amma wanti nu mudatu viidiyoo yuutuubii irraa bannee isa tokko taphachiisnee tokko immoo ofuma isaatti itti aanee dhufa. Kan lakkaa'amu yuutuubii irratti isa nuun jalqaba bannee qofaadha. Inni itti aanee dhufu suni akkasumaan ilaa jechuudha. Egaa gatii kanaa fi sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaalee hawaasaa irra jedhaman kana keessa ergi taphachiisnee booddee viiweriin keenya sekondii meeqa ilaale kan jedhudha. Miidiyaalee hawaasaa keessaa inni guddaan
kan watching time yookiin veerii tokko lakkaa'uuf ulaagaa guddaa kan kaawwate yuutuubiidha. Innis sakandii 30dha. Afaan Oromootiin banatanii yeroo baay'ee hin milkaa'an. Sababiin isaas maali? Namni baay'een ulaagaa ittiin inni kaffalamu kan afaan sirriitti namni hin beeku waan ta'eef miidiyaa kan afaan Amaariffaatiin qophaa'u yoo argine guyyaa tokko keessatti nama miiliyoona tokko oltu daawwachuu danda'a. Sirriitti awarenessii gara afaan Amaariffaatiin baay'ee dabalamee jira. Afaan Oromoodhaan garuu namni sirriitti kun awarenessiin kun baay'ee hin daballe waan ta'eef yeroo baay'ee kanaaf hin milkoofne jechuudha. Tolinaa ol yaada baay'ee bareedaadha. Kana jechuun namoota baay'ee irratti hirmaachisuudhaan bifatti. Keessumaa egaa biyya kana keessatti Oromoo almost walakkaa ol waan ta'eef utuu namni miiliyoona tokko walii galee yuutuubii ajaa'ibaa yookiin biizinasii ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu ani dhaamsi konni guddaan har'uma Gmail akkaawuntii banadhaa, subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, sana booddee chain yookiin walitti hidhuudhaan akkasuma walitti hidhuudhaan namoota baay'een linkii uumuun biizinasii kana akka salphaatti hojjechuun ni danda'ama. Egaa informationii dabalataaf YouTube irra deemtanii ilaaluu dandeessu. Top paid yookiin namoota YouTuberii ta'anii qarshii gurguddaan kaffalamuuf ilaaluu dandeessu. Sun motivationii si keessa kaa'uu danda'a. Galatooma YouTube kana like, subscribe, share gochuun dagatiin mallattoon ishee iddoo kana jirti. Ishee kanatti gaafa buutanii maatii leeqaa ta'uuf ammuma subscribe godhaa isin simannaa irratti haasofna. Galatooma.